mudaamudii faatu qejiya san jalatti hirkachuu kee arraan tana dubbiin tun as keessaa dhufnaani tana jala daachuu kee ammaas guyyaa kana guutuu silkii mataa gad deebisee suuraa miciyyoo godhee waan godhee achi jala dhokachuu barbaade amma galgala kana guutuu zimjeetumaan ta'a. Gizee dubbiin dhumarra geessee wanti hundi komantiin Hamzaan as keessaa qulqulluudha jijjiiran. Doolaarri inni guyyaa kum shan jee miidiyaarra viidiyoon isaa hanga ammaan jirti fiigee kaasuun oolu garuu. Awon namni malaataa harka bu'ee gizee hunda fincaan ittiin ta'a fincaan keessan ta'a. Bayaan arge Shalom jenne warri nurraa taatan warri kun akkam jirtu jecha. Ani amma am officially standing with murtii keessoo dhufu. Murtii guutuu wajjin hin jira. Namni keenya hatee sirriitti nyaachuu qaba. Gowwaan maallaqa nama kenne haa nyaadamuun jaa. Amma akkana wal geessanii murtii guutuutti duuluun keessan kunuu na ajaa'ibsiise. Murtii guutuu goota keenya. Wanni sirreessitan hin jirtu. Murtii guutuu wajjin hin jira. Haasawaa. Waliin jirtu dhaggeeffadhu kaasitti hima. Murtii guutuu harree godhee si feechaa jira gaara mul'ataati mataa kee. Harree godhee si feechaa jira. Waanuma feete ta'e. Waanuma feete ta'e. Murtii guutuu harree ta'uu fi miti. Gaalaan taa'am yoo fedhe. Gad deebisee isin guuraa jira isin warra diyaasfooraa hunda keessa. Bayaan ani bayaan argee jechuun sadaqatti nama haa jiru. Dhaggeeffadha asitti hima dhugaa hima. Inni waan jechaa jiru si galee. Nama hoomii qabullee gad hin darbiin. Qoy ati beektu anaaf beekaa isaa waan fifsa anaatti hima. Ani bayaan argeedha nama dalagatee daftaan bulu akka diyaasfooraa akka keetitti daftaan buluudha. Laakiin ammoo harree godhee namni feechuu ture hin jiru. Abadan. Diyaasfooraa jechuun harreedha akka harreetti si feechaa jira mucaa. Kanarraa immoo uummata keenya yoo gargaartan uummata dhukkubsataa gargaaraa malee ana bolu waliin jira ani maaliif gurraan amma deemtee akka hootee adeera kee abbeera kee yoo gaafatte rakkina gurguddaa keessa jiran. Ati immoo achi jirta murtii guutuu waliin jirta. Meeddee mizarii ta'e iflaal dura. Murtii guutuu wajjin jiraachuu miti waan akkasii maadee gadda gaafa. Murtii guutuu wajjin hin jira. Abbeera kiyyaas akkooti iyyaas hin beeku. Meeddee miti iflaal maali waliin jira maali waliin jira. Maaliif adda bayaan? Waan nama dhukkubsatee gisee inni nyaatu ati kamitti waan akkasii dubbattayyuu. Nama hatti hin nyaanne murtii hin nyaanne san hin nyaanne. Ya aradi sa ya inari maalifi kanyate murtii guutuu osoo hin ta'in Junayd jechaa jira malee bare. Kanyate murtii guutuu miti Junayd. Ala gaarri mul'ata akka beektaa gaarri mul'ata maali beektaa kanyate haa nyaatu gujii jiruu fi dhugaa isallee nyaachuu gira. Isallee amma deengatu dabbaali sharti wayi seenaniiti isumni isaanii tokko ni dhukkubaa qajaaniin maal baanu abuumannaa dabbaali ni sharti seeneeti. Ini rafalu ture sigale isalle nyaachuma jira nyaatu namarraa nyaatu bakka sanii tamman hin deeggarara nama gaara mul'atan hin Thank you. Akkanan namaa beekulleen gaarii. Anis nyaadhamutti hin jira. Murtii guutuu goota keenya walumaani baga nyaate akkasiin jaan galatooma. Maaliif nyaadhamtanidha? Beekaatiin nyaadhame. Nin qabaayim beekaa kennee nyaadhame. Maaliif deemtee warra isanii kanneen? Abbeerran kee haboolee kee adeerran kee maal deemtee kanneen? Fedhiitii jaa hin kennuuf haa dalagatanii. Akkam horoma haa dalagatu maaliif taanta kanatti? Kanammoo fedhiitii jaan hin kennaaf. Mataan fayyaas qabaa mirgaa amma ajandaa galgala kana amma alaa kullee haa jirti hattuu namni hattuu gargaaru ifiifuu hattuudha. Namni hattuu gargaaru hattuu ittiin beeku. Murtii guutuu bara bayaan hattuu miti. Hanni uumaa takka hin qabu hata. Yoo itti beektan hin qabamin. Gaara mul'ata dhaggeeffatu gaara mul'ata. Akkaawwantii Junayd san dura nayte akkaawwantii Junayd san jettura nayte. Of course. Ya hachira nake hawa daga libirti nake wai doi san nake miti koi hawa Kiti. Awa jarana. Bakka ati murtii guutuu Ani video jabatee waanyata guyyaa guutuu waanyaan qabsoorra olleeti wayii nyaata nyaata. Anamzaan kolfan jeete baradan. Amzaan bar Hamzaan biilumaan dhaquu dhabi malee finfinnee numa dhaqaa. ni gubatee Hamzaa rakkoo qaba salaarra taarika dalaguu qaba wayi taarisa oobiyyaa tana fuudhee akka taa'u qaba lakkatti. Hamzaani Hamzaan keenya kun zamana keeffadha. Xiqqoo rakkoo ni qaba. Akkuma gijee isa duuba taasisuun isa bira maanaa osoo hin qoy. Isa bira taasisuun dhaggeeffadhu Hamzaaji. Haase kaasuma haase reefus ishi. Gawaan biyaa tutin ngarri baadee silaa arba dandeessan namuu.
Hamzaani akkuma reefu jennee dhaggeeffadha. Tiin bararaka caatii lukkuu tabaran. Awoo laala Hamzaan amala sana xiqqoo sirreeffadhu. Akkami beektaa haqa qabdu kana amala wanti si dhorkuu danda'u maali beektaa jarjaruu kan keessan amala waa yaa'anii gaaromina kan keetiif yookaan immoo dhugaa qabdu sana wanti si harkaa dhohisu jarjaruun kan keessan hedduu dhugaa kan kee dhohisu hubadhu. Maaliif yoo tasgabbooyteettee dhugaa qabdu kana abbaan fedhe si wajjin ragaa bahee lafarrattis as gubbatti amma mootuu fi mo'achuun kan danda'amu maali beektaa sooshaal miidiyaa gubbatti erga baate. Humna social media qabaachuu tokkoffaan humna social media kana immoo yoo dhugaa qabaatiin humna harkachuu hin dandeessu. Amma Hamzaan kan dhugaa qabu kana dhugaa isaa tana maaliin dhohisa yeroo hunda jechuudha yeroo hunda yoo ilaaltanii yeroo ta'u gore Hamzaanii dhugaa isaa tana jarjaruu isaa kana dhugaa isaa tana dhohisa kanuma dhugaa qabu kana Hamzaan beeku qulqullu. Hanna irratti hin argamne sagaggaalummaa irratti hin agarree waan irratti agarree hin qabne garuu bakka jarjaruu kanatti immoo dhugaa qabu tana hundeef jalaa dibbin gootee waalu jirta. So kanaaf jarjara kana asirratti ilaal dhugaa baantaa. Hamzaan qulqulluudha garuu yeroo oowwisan ni qaba yeroo takka takka kanuma kanatti ajandaan harkaa guddatu jira kofiyaa uffataami kanaaf namni kofiyaa uffatu ni oowwaa beeka ammas yeroo hedduu kaameeraa duratti Laal. Kaameraa dura gizeen taa'u dafeetiin daddarbadhee qotaa yoon ture kofiyaan buu malti awoo isin Jalan dhokata. Amma boodammoo akka isin dhaamu macarashaar akka Hamzaa Ibrahim Dhengadda jee ammas booda fi dhajjees jee murtii guutuu kanaan dhufee kan waan isin zallan. Akkanuma isin dhaamu. Dubbiin gaafa jendaatti baay'ate. Warruma isin beeku kan akkaawuntii isinitti ergata malee nuti maaliin nu beekan nuti duraanuu nafta nyaannee dhoyina. Isinuma laale amma bayaan waa takkallee godhuu hin dandeessani murtii guutoo yoo feene karaa biraatiin malee isin baafneeti isinirraa nyaanna wummaan isin fiddan hin jirtu asumarraa tiktook irraa maqaa wal balleessina malee wumma takka hin fiddan amma isin. Hamza ati immoo hawaasni kunis loonii miti nama hawaasnummaan akka namni irra cafa aboo hawaasni looni gara mul'ataa jeeni eegi Hamza ati bakka sin fakkaanne hunda dhaabbattee bakka sin fakkaattuuf ita sin fakkaattuuf ita sin fakkaanne hunda dhaabbattee rabshaanu godhuu tana dhiisi sirraan bareeddu. Nafi bayaan amma wanni murtii guutuu aarree xiqqee jirru waan biraati miti reefu tana gadi yes Hamza Simbaan obboleessa kiyya si dhiisi. Ani bari gaara mul'ataa fi biqiyyoo si hubachuu dhabde malee wanniin an je'eesi. Ani waan hunda hubadde waan deemu jiru hunda hubadde. Dhaggeeffadhu ani wanti an jechuu jiru sooshaal miidiyaa kana gubbattillee. Ani wanniin allaalu laalamsaa kiyya daameejii as gubba godhaa jirti nin dhagaa ani waan hunda natti himuu hin barbaachisu nin beeka daameejii as gubba godhaa jirtanii irra guddoodha waan murtii guutoo fi warri ati isin wanni gootan godha jiran. Amma dhaggeeffadhu waan an jechuu barbaade maa hubachuu dhabde. Ani hubadde duraanii hubadde waan hunda waan osoo hubatte akka ati jettu laal ammaaliin barbaade. Murtii guutoon osoo gargaarsarra jirru akkaawwantii ta'an osoo bira jirtu maaliif akkaawwantii isaa namatti erguun barbaachise? Kana amantaa? Hannummaa dhiisuu qabaadha. Mee gaara mul'ataa kana qoyinaa wajji dubbata gaara mul'ataa dhageeffadhu laal Hamzaa dhageeffadhu gaara mul'ataa nuyi amma har'aatii osoo hin taane kanuma yeroo hundaa nuti hawaasaa miidiyaa kana ni fayyadamna bar wajjin jirra. Murtii guutuu ajandaan taraa isaa dhufu 5-7 ta'a. Hundi isaanuu salphisaasi haa ajandaa bareedaa inni qulqulluu takkaa fideen beeku takkaa murtii guutuu haa qabu jenneen beenu guyyaa tokko ajandaan isaa dhumarratti badiin tanuma murtii guutuuti. Takka kitaaba mucaasanii fuudhaa 2 daabboo gajjee wanti godhee 3 amantiin gallakkisa jee taan ammas maallaqa warra baalee fuudhee dhaqee baaletti hidhamee namni kun nama jabaa jajjabeeffamuu qabaan jaalladhe. Hundinuu baalagummaan kan murtii guutuuti. No balagummaa di. Ani kaya ada gile. Ilmu gile me ege. Ege cala nure wanta kan seresa makan nabati. Kiyya tokko taraa dhibba tokkos jalatti harka fi dhukkubsu jira. Obboleeyyan kiyya faamilii tiyya nama 30 oliitu kanaadaa warriif danda'u usee harka namaan eegganne jiraachaa jira. Biyyaas yoo feetan dirree dhawaa gaara mul'ataatti deemaa qoradhaa. Faamiliin tiyya rakkoo namaan qabdu warri asii wanni taatan ifin dhukkubsanii na harkan. Thank you. No, anak kaya ada kiyati murti guutuu bara harargee baafilita keessa barsiidaan dhabuuf qaba yoo gaafanne akhiran baay'ee. Gurbaan beeku. Sidaan annaamu. Amma Sidaan annaamu.
Caalaa haqilee carraa kan haqilee murtii guutuu goota keenya ofirraa dhiisaa ga'e dhiisaa. Aha, nuti bar murtii guutuu tabbootiin teenya tun san baanna malee nuti Junayd baanna barma. Murtii guutuu san baanna nuti. Egaa san baana Junayd san baanna. murtii guutuu dur san baana malee kan mamana kan makan. Wanni na ajaa'ibe. Haqileen kun haga waan murtii guutuu balleesse mata qabate kana quraana mata qabate mee haqilee irra deebi. Abota Hamza. Jechuun miidiyuma kanarratti waan dhufu hunda irratti beeku wallaallame nuti kun waan laallu hunda keessa boodarra baalagummaa isaatiin ba'u jira. Mucaan kun ilma dardaraati. Nama ganaaf danda'uu qabu deeggarree waa hundatti harka dhooyne lakkee ati jabaadha ati ni dandeessa. Osuma mataa keessa gadhaa'omtu as geesse no wanni kasiin jiru. Ati baalagummaa akkuma kana goote ganaa ilmaan dhaltee guddifachuu teessa. Hanna rais dhaabbattu danda'ee jira. Yoo dirqama namni taasisuu qabu nama Junayd arrabsu qofa kan buune ana gabarra. Hundi ni haasa. Waa egaa hundi haasee koo egaa jarraan kana. Manni keenya mana dimokiraasii. haqilee naaf ta'u dhiis haqilee bareechi. Haqilee naa bitatu jala yaala. Waan fidate haasawni caalaan faan haasawa boo wanni sirraa dhaabbadde. Ajantummaan keessa ka Junayd kun lafa sirraa ta'uu dide Junayd dhiira nyaate maallaqa waan taaksisiin godhadhee biddeen ani nyaadhee ittiin faxaree maal abbaa kan isin jaaltan geessini kalaas. Hai. Gurbaa yoo dandeessan siidaa dhaabaaf namni kun nama jabaa akka argi qabnu keessa amma murtii guutuu parsantii 199 murtii guutuu. Hai amma laalee. Thank you Caalaa akkana wal hubachuun gaariidha. Sirrii jirta amma. Jabina kamitti walii kanuu danda'ama egaa eegamada jabina kamitti walii kanuu danda'ama laalee amma reefu tana gizee mana dabbal keessa taasanii muutiin takkanarra qabamtee gabbuutiin deema jaan dabbaliin. Laal amma fakkeenyaaf murtii guutuu jabina isaa cirra qudhaaf isin akkamitti koontirool godhee fida gaafa miidiyaa kana dhufu waan tokko idiit godhatee keessaan ijaaree fida dabbaaluma keenya kana yommuu sirriitti ijaareeti bootolee kaa isaa tana gartee itti godheeti fida sii galee abbaan fedhe murtii guutuu hin danda'u murtii guutuu wajjin tigilii qabne ennaan nu quftan dhugaan sitti hima amma Hamzaan osoo fiiguu boota qofiyarraa buutee Mau nyaanni afaanii utaalee. Waan kan baraan Hamzaan waan kana malee. Isma dhugaa dabbaan keenya jechuudha qulqullummaa waan kana fidee malee manni waa'ee kanaa quban qabu nirra. Dubbiin ammoo keessaa qubattee No kubaan qaba. Wallaahi kubaan qaba. Zibbi jeetii Dabbal biyyuu qofa barbaada. Dabbal biyyuu qofa barbaada. dabbal galgala mana kiyya wajjin haasa'u turre bara yaani murtii guutuun akka lifkaa dheedheen walumaan haasa'u turre galgala mana kiyyatti. Hamzaan akka jarjaru walumaan haasa'u turre Hamzaan xiqqoon jarjara malee badii qabaatee osoo hin taane jarjara qabaa jennee haasa'u turre yaani immoo murtii guutuu waan lifkadhaatti mogga galee bitaa kanaan fuudhee mirgaansi kan adeero gurbaan bada gurbaan dandeessan amma fakkeenyaaf asirraa iyyaa walta boru waan biraa balleessee dhufanii maal gochuu dandeessan numa iyyitaa jechuudha suma iyyisaa galee inni suma iyyisaa inni numa deema karaa fuuldura maal gochuu dandeessa ishee kan nyaate immoo dippiin godhee nyaatu atillee akka Nama ibsishaa shaggarjuu kana galchi. Filiis na galchaa jaa bakka kiyya galchi ibsishaa. jala gabbuu yaayee jala gabbuu Koi. Taa'ee haqilee. Koi iskee dhaan buusaa. Eebsisaa shakkar. Caala buusaniif deemaa asirra naga buna walaa kan malee akka kan itti lol Amma dhageeffadhu amma nuti kan barbaadu. Eebsisaa shakkar lakkoofsa gabarreessi. Amma osuma Jalaa gabbuu hin sunnaa taate haqilee bakka namni guutuu nama galchin jee hin deebite. injaani injaamu eessa galcha koo eessa galcha caalaa buusi demoo na yaa ummata kana wallaahi labi amma Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. alaikum salaam Akkam nagaa jirtanii? laa gadhiifama nu godhaati nama maallaqa nyaate immoo galchina nagaya. Hamza. Kamaaleen nyaadhame kamaaleen nyaate Nama nyaadames nutti hin galchinaa nuti nama nyaadames nutti hin galchinaa. nama nyaadee nutti hin galchina Yaa. haasoo kan jiru abballeessin alaa dhageeffata Ni nyaadamteeti yoo. Balaan buute. Ni nyaadame. Hamzaa yaame ni nyaadame bakka nyaadamte Ma obboleessa also kiyya. Junayd si dhufe yoo. Junayd mana waan si dhufe mogaayira. Nin isinitti ma dhaggeeffadha gaddur. Wallahi nuti ol guddisaa. haasoo inni keenya akkasii badee ayyee callee dhageeffata Junayd amma miti yeroo anaaf inni wal beeknu yoo xiqqaate waggaa 4 dura gaafa inni Elihaamin jaartii isaa walii jiru. Damma itti fidaa ture gaafa inni damma dalagaa ture yoo beektan. Akkana. Yeroo sanaan ani amma baaleen jira ammallee baaleeman jira. Yeroo san baalirraan gara Adaamatti damma fidaa fi ture.
Damma sana osoo itti waliin gurgurachaa jirru turre yoo xiqqaate gara ja'a akkasuma waliin dalagaa jirru bakka dalagaa dhammaan dhiisee eegas jennaan nina namoo damma baay'ee biraa qaba. Murti kuta cindaawu qabaati gabbuusi gaa. Kiiloo 150 ta'a. Kilo birri meeqanita kiloon 150. Obsi. Kiiloo Maamee ergam qabdaa'u. Kiiloo takka 400 narra tarkabaa ture. Ishi. Damma dhaabaa ta'e jechuudha damma dhaabaa. Birri meeqanita inni walii gala isaa? Okay, kilo meeqa nyaate? Kilo takka 400 eegi calculate goona. Kilo meeqa nyaate? Waan duriyoote kiiloo 150 baay'isuu 400 wedi ka. Aboo maallaqa guddaa baga nyaate. Waan durii Baga nyaate. baga nyaate Baga nyaate. gabbuusaani. Adi saahiba isaati baga nyaate rakkoo hin qabu. Kun ammallee waan guddaa na gocha miti ani sinumatti himuuf dhufe malee irraa na fuudhaaf illee miti. Haqasaa dubbate yoo asiin carraa argadheef haqasaa dubbate maaliif gabbuu horiisaati. Haqasaa dubbate. Namni kun horkeeteer maallaqaa. Haqasaa dubbate. Haqa murti buutoodha. Aboo jara keenya amma kijibinaatiin hundi keenya fakkeessoo ariif nuti as masaa hin ta'ina. Maallaqa osoo dhugaa maallaqa baatan. Saayiba dhageeffadhu eeloo caala. Simiti si qofa ibsaa dhiifama simiti si qofa miti. Warra masara teenya wajjinaa sun kanan baana. Osoo maallaqa namaa deebisiisaa isin hin jedhani guutuun namaa kun ka maallaqa namaa nyaate kaan ka beeraa nyaate kaan ka kormaan jaddaal nyaate kaan ka nama fayyaa qabnee nyaate hundi isaa warra dhiigaa fi wanti namaatiin faalames gubbaata. Fakkeessin haga. Amma maaliin nyaadhe duuba ilmoo biyya takka waa nyaadhe. Wallahi beera 8 irraa nyaate beera 8 agalee kijibinas gubbaa teessee dhuusittiin fidaa beera kana beera ta'e. Maallaqa dhalaa nyaadhu mucaaif kabajaan takka maallaqa dhalaatiin. Takka beera kanaataa jirtu irraa nyaate tokko dhagee beera kanaataa jirtu taa nyaate irraa si fidan. Caalaa mucaa irraa baasaa jechuudha. Aboomma isi qalbii isaa irraa baasamee. Irraa baasamee haa dubbatu dhageenya. Mucaan akkasaa dubbatu. Akkasitti duuba ergasii bakka damma hojii dammaa dhiisee birrii bakka dhiifa maqaa gammuunis irraa yaanaa nuti akka namaa baasuun dhufne. Erguu hin dide. Wasfen. Hojii dammallee achumaan inni illee hin dhiisee bakka akkasii na dhoorgate gaafa sana immoo Elihaamiin jaartiin isaa waliin jirti reekoordii isii wajjin haasofne illee jira wajjin haasofne illee qaba. Karaa keessaatiin illee barreeffama anaaf inni wajjin barreessine illee qaba maraayyuu ragaa immoo isin agarsiisuu danda'a. Murtii guutuu waan akkasii dalagee akkasumatti dhagaa. Ragaatti qabdaa ammatti qabdaa ragaatti. Ragaa qaba maraayyuu amma isin agarsiisuu hin danda'a. Askan viidiyoo bayi miti. Ashayya. Isi bayaan guddisi. Guddisi bayaan guddisi haa fidu. Guddisi. Olleen teenya tajaajiltuun maaliif waliin kaatiin jeemsaaf murtii guutuu maali qoo isin? Fuutee jarjaree maaliif deebiste? Zooroo ko gaara mul'ataatti nan laallatu yoo akkasitti deebite. Amma garuu murtii wajjin hin jira. Iyyaan kun atis warma carcaree miti. Nyaatatti hin jira hin calise. Wanti taasisu dhaggeeffadhu wanti san carcarri harargee guutuu bakka hin buutu attu Somaalee nu keessatti. Yes. Ase ibsa. Keessanii fayyaadha. Tiktokii ifnaan shagar kan jedhu tokkoon seenee kana viidiyoodhaan isin agarsiisu bayaan qoy gamma hasa wali galaa yaanu gizee taa hanjinu gizee dhugaa seenu kabiraati amma keessatti nagaa seenee kana keessa isin agarsiisa. Okay. Ibsa dhiifama dhaggeeffatu gizee wanti kun waa yoo miti waan kaleessa deengadaati. Ara ture malee ture bara gara haa ta'u hattuudhaan gisee hattuu hennuun dhugaa hojii hattuu jechuun qabna waan zaa barbaadee fidee Caala bayaan meeqa Hamza keenya ni fiddani. Caala hooma takkaan jaa caala. Waan biraa keessatti deddeeminaa reenu raafanaa ni gaa. Hooma takkaan jaa caala eegi bayaan asirratti haqa baafnaa fi maal baafne jettanii waan feetan malee murtii guutuu keenya goota keenya waan feetan wanni himattu hin jiru mana murtii dhaqee himadhu nuti mana murtii guutuu hirmaa eega kasaate boru qarshii kuma dhibba ergeetiif irriisiis ni maxxansaa oka biraa.
هاي ايش مال بده سرتشا وانا مدري عند ما خلينا خيسه فيديو ما برباجي ديبي في كان jara keenya bayaa waa dubbatan namni kun dirqama kam jiraata ko namni kun dirqama براسا jiraata يا تشوفا انا مسامو كبا amma nuti wanni jechuu barbaanne akka warra kaayirootti oromoo likki gakkaawu qaba dhahuu qaba namatti kanne mindin ነው እንደ ሙጫን ዲራ ጉዳፍ ይላፋ ያኺ ምን ነው አይ ቦዱ ጋር ታይም ነው ጋማ አካና ሲንጎዲኒ namatti kanne likkitti mugaggale akka deema kanne sarra uluta haa ulaturra mindin ነው ሃይ አድርቀማ jara caala koo caala targagge caala ميرا كيسا no wanti dhaggeeffadhu badhaasa akkasii miti amma fakkeenyaaf yoo ta'u goree waan hin gadda fakkeenyaaf nama dhukkuburratti akkaawuntii biraatti ergi kayyattan akkaawuntii biraatti ergi waan bitu badhaasa waan hin gadda akkaawuntii biraa dongore san dongore waan bitu rola taatu ergate fudhatee san badii qaba yoo badii qaba jedha waan biraa moo ammas kabiraa gubbaa barbaannaa sanarra barbaannaa negatiiv liisaa kabiraa barbaannoo jettan gaanoo akkas walii furan ure roo akkas walii furan دم كيلو دباش Jaalaa qoyme. damma Jaalaa. hamza Nuti haa ajandaan kun irra ka'ees. Haa nuti waan irraa kana gabbaasnes. Maaliif akkaawwantii osoo gargaarsarra jirru maallaqa nama gargaaramuu ergataa jennee mire kan akkam gootaree ammas. Sambadii isaatii jechaatuma jirraa mire amma waan biraa hin laaqinaa jennee bar nutis ka haay hamza bar sin kaadhe bar Hundinuu asuma jala bahuu qabaa jenneeti qaama. azala boo qaba dhaggeeffadha Amma namni marraa namni sireerra ciisuu akkana nama godhe lafa nagaa fa'aa akkamii waan jedhu malee ati maal taate hoo? saboo maallaqa nyaachuu yoo taate kijiba walitti iyyaaf nuti gaafa hodhee gadda maallaqa gargaarsa guutuu qoy me badhaasa hoo ay manni maal ta'e gaafa gargaarsa caala dhaggeeffadhu waan akkasii mati badhaasa hoo siree bannaate maal dhaggeeffadhu hamza yoo dhugaa walitti muu taate gaafa dheen gadda maallaqa gargaarsa guuramee yoo qawmata Soomaalii lafarraa fixu jirtu as gubbaadha iyyinee dadhabnee dhiifne maa kijibdan murti guutuu wallahi billahi dhiira baga nyaate maallaqa saniyyuu maallaqa san gaafas gubbaa akkasiin لا نيفر ايفر بغينا نجم bayaan qofa yaada walii haa baafannu yaada kiyya maafadha gaafa dheen gadda maallaqa gargaarsaati iyyuu as gubbaadha akkasiin namni maallaqa miiliyoona meeqa qawmata ija qabee agammaatti hin taa'u jiru saniyyuu hin dubbanne akkuma oromootti maallaqa gargaarsa guuramu gaafa maayikii maafa asalii jettanii nyaatamu san dhibbaa dhima nyaata kun immoo gaggalee qarshii kuma kun diddama dhahee haa dha'u isa tokkoffaa inni biraa mootiyyuu osoo wal jala qotuu taane kundi namaatiyyuu yaani faalama numa qaba xiqqoo leessa faalama numa qaba isa immoo duraan dabarte amma kana keessa fidina murtii guutuu karaa irratti rakkina yoo qabaate rakkina qaba hanqina ni qaba bakka akkaawuntii isaa argatetti hanqina qabu kanumayyuu hayi ni du'a bitiroolan qabu kamtaa gurbaan kun bilaashidooraadha ni du'a dirqama du'u qaba bilaashidooraan anaata akkamii ayyee dubbannu dubbadhomma badhaasa uummata akkasii dura jeetiin dubbatta galatoomii caala. No. Wayitu na keessa dhufe nuti hangaafa maallaqni nyaadhamu hunda warruma nyaate wajjin hin jira. Maaliif amma hiiroo baga nyaatanii murtii guutuu ammallee bayaan argee baga nyaatee hin jaa galatoon. Okay, akkas taate waan bareedaadha. Laali murtii guutuu uumaatii miti maqaan isaa biqee dunni qaawaan tanaa wajjini. Tanamma hawaasni numa beekachuu fadheeti. Ammoo ta'arra godheetu hedduu naarse. Ta'a hamzaa irra dalage. Maaliif iyyuu naan jettan taate gizee miciyyoon akkasi miira keessa galtee akkasitti haasawettu sagalee waraabbadhaa jee sagalee san kokkotanii gizee miidiyaa irra facaasan. Ati viidiyoon ganamaa tan isatti sagalee waraabdee san eessaa fiddi? Dhagaye. Ati eessaa fiddi viidiyoo keessatti waraabde? Ati isaaniif ta'uunnaatiif akkasii dubbachuu jira. No, ati viidiyoo keessatti waraabde. Bayaan irraa dhorgaanii bitadha. Hamzaa fi murtii guutuu wallabee isaan jidduu seenuu har'a ammaas tabiraa walirra fidanii badhaasaan ni waraabin dhugaan sitti himan achi jala taa'anii hamzaa hattuu amala faarsee bulaa kanan dhabu hattuu jechaa turan wallaahi baqataa miskiina kokkee irra dhaabbatan dhaabaa gati sunu baqataa miskiina kokkee irra dhaabbatan wallaahi nurra dhaabaa Bukan apa? Kana sin godhi. No ati badhaasa ati keetumaa samalee caalaan barisaa tabaqaan bahiinsa jechuu jira. Tabaqaa dhiise. No tabaqaan bahiinsa. Garuu immoo tabaqaa hawaasa irraa tabaqaan hin ba'a. Namni sagalee hawaasa tabaqaan bahiinsa jechuu jira inni. Hawaasa malee. Murtii guutuu na barreessa ani murtii guutuu gaafa maallaqa dheen gadda qaalitti argeedha. Joorjii abbuudha birii nyaati kenna kaas gubbaadha bar hudduu isaa qofa haa ture ana jaala na walaaltani wallahi billahi murtii guutuu nan beekan. Maal isa beekan? Anu warra bareetiin deemu mata kata waan fakkaate qofaan dubba dabalee wallahi billahi murtii guutuu waan kanatti hin barreessu.
Gaafa madura Georgia bu qalitti erge maallaqa nyaati jedhan san eenyu namni murtii guutuu dhukke itti kaasuu dhaan miti gubbaadha maa kijibdan. Hai. Arra dibena barreessa. Wallahi wanni jenne nama hawaasa dubbatu sagalee namni namaa ta'u hin jiru biyya tana keessa maallaqa fudhatu malee yoo hamzaan ta'in hin jiru. Miskiina biraatiif miskiina biraa hokka irra dhaabbatina namni dhukkubsate ganaas deemu ta'a. Hamzaan qulqulluudha. Namni sagalee namaa waraabu hin jiru. Hamzaa hawaasa irraa addan kutina. Namni isin dhuftanii sagalee taatan kaayiroo keessatti jiranii beeynu nuti. Miira keessa Maame kasi miti. Lala akkata jira. Amma dibati maal taate maa iyyita murtii guutuu maa iyyita qoy tas gabbaa yaaqaate carraan kan qabu. Yoo nyaatellee murtii guutuu maallaqa nyaatellee nama gargaarsa nyaati bira hunda isaa gargaarsa jira. Barma nyaata carraan kun inni biraati maa iyyita carraan kun carraa olii kannaa. carraa olii kannaa yoo asofne goyyu haa nyaata. Hamzaan rakkoo takka itti qabu. Jala guuta qabee obsaa kana carraa kan namee jala waa barreessaa ture beeta haa dubbatu tartiibaan Namatu kana taane si hubachuu danda'a qo'ee mee wanta akkasii hubachuu barbaada. Hamzaan ammallee murtii nuti ganne. Mee qo'ee maame na obsi. Hamzaan rakkoo qabaan jenne. Hin obsu qo'ee hin obsu bakka hin dhaabe bakka tanatti guutu malee obsuu hin danda'u. Hamzaan rakkoo qaban jenne. Hamzaan badii qaban jenne laa dhageeffadha. Hamzaan badii hin qabu Hamzaan fakkeenyaaf maallaqa ni nyaatis nagarree Hamzaan negatiivii as gubbatti yeroo hunda dalagu si nagarree. Kana mootiyyuu akka waan Hamzaa jibbaa Hamzaatiif kana dubbadhu isiniif fakkaachuu hin qabu. Kana hubachuun sirra jiraachuu qaba jechuudha. Kanuti jennee murtii guutuus akkuma Hamzaatti sagalee nama ta'uu fi nama gargaarsu keessaa nama tokko ta'ee immoo bakka carraa harkatetti liif kaasaa dhaatee jiraachuu qaba. Maaliif namni kun bilaajisoora Finfinnee keessa jiraata? Hai bitiroola kana maaliin abbaata? Duu qaba dirqama inni qarshii kuma nyaate ajjeesuu qabdanii ree. Bari ankara kana dibu kuma kuna yoo barbaachisaa kuma 30 naas irraa kafala san itti dabaleetu isin jiraachuurra maallaqa na ergaa isin jee wallaahi billaahi caalaa fixatte galatoom baga fixatte muutnu godhadhu waa kanaaf jedha amma laal nuti amma fakkeenyaaf kan dubbachaa jirru murtii guutuu maallaqa nyaatee maallaqa nyaachuu kanaa miti kan nuti dubbachaa jirru dhugaa hawaasaatti kan dubbachaa jirru bakka kana ammoo waa'ee ammaa kanarratti kan nuti haasawaa jirru Hamzaa Haji kaleessa gaafaanii fi namicha sirra ciisu saniif maqaa wantaatiin gargaarsa osoo godhanii akkaawuntiin murtii guutuu isaan milixeen nama dhayxe isa ja'uu irratti haasawu. Hamzaan kanarratti ol ba'ee viidiyoo waraabuun dogoggora keessaan maa waliin gorfatinii Hamzaan keessaan dhaqee murtii guutuu dubbatee yookaan isaan kun nama jajjabaa nama hawaasa kana dura jiru ija hawaasa kanaati ija hawaasa Harargeeti waliin mari'atanii rakkoo keessa isaanii waliin fixatanii akkasii wal dura dhaabbatanii wanni kun maaliif ta'ee jaanii yoo wal gaafatanii cimmaan fixatanii jennee yoo komanne waan bareedaadha. Hamzaa bakka kana kun yoo komanne maa miidiyaa baasenne ammoo eegaaniif Hamzaan fuudhee Maamme galatoomi afaanumarra wal jalaa deebisaa yaana laal gizeenii fi natti ergan gizee wanti hundi na dhufte akkana achiin gorree qaxxitumaan bilbila murtii guutuu dawwale. Viidiyoon an Facebook irra kaayesan guutuun taniin an murtii guutuu seeraan taa'ee wajjaase obsaa bayaan qaamaan bira ta'a aboo murtii guutuu wanni Hamzaa jijuu kun dhugaadha gizee Hamzaan akkaawwantii Junaayid jedhu kana guutuu sin lakkaawe hin beeku jetteenii jirta sa'aa takka moo sa'aa takkaa fi cinaa keessaan waan kana wajjiin haasooyinee finne dhimma keessa juu kana angaraa namaa keessan seenu miiseenjara seeneetti haasee haga danda'u aboo mucaa maaliif waan kana goote lakkii an quban qabu akkaawwantiin tunoo teenyuti lakkii hin beeku inni jannaaniin gabbahee itti dhoose keessaan mari'anne keessaan boo mucaa walaal adab maaliin jeen beeta awoo murtii guutu eega maalle inni kun akkana ta'e inumaatu mucaa saniifis gargaarsa itti dabalii kuma 20 godhi ergiin jeen obsaa bayaan bira ta'a osoo miiseenjara keessatti nam sadii haasooyinu hin godhu kanaawu bagaan godhe jeefuut je guyyaarraa namni osoo namni sireerra ciisu akkamiin namni waan akkasii dalage osoo taate akkaawuntii osoo gargaarsa nama sireerra ciisu waliin taanee miidiyaa kana gubbaa gargaaru jirru awoo akkaawuntii naa ergi jennaan lib godhee tasaatti erga har'aas san gubbaan tabiraa akkamittaa kana gaafiin keenya an kanarratti dogongora takkan qabu keessaan dhaqee akka ilmi namaa obboleessa mari'achiisutti sa'aa takkaa ol obsaa bayaanitti dawwalaa gaafadha kalees liivii kiyyarra nama 300 irratti himee ture ani maaliif keessaan hin gaafanne warra juuf dhaqee gaafadhe achumaanii hogga waan kana beeke bulook na godhee kute kana kamit dhiifama
baga baaste. Okay, galatoom. Amma murtii guutuu duraanis miidiyaa kanarratti maqaan isaa takkaa tolaan kan jedhu. Qoy maame. Obsi Maame. carraa kiyya bitadha caalaa. No gaafii gaafatteerti Hamza amma gaafii dubbatteerti gaafii takka yaadii tokkoon qaba kanatti yaa'anii isin jidduu seenuu barbaada. Booda dubbatta gaade. Boodaa miti asirra jira yaadni asirra jira asirra jira. Asirra jira. Booda dubbatta. Bakka Hamzaan amma fakkeenya dubbatee kee kanarratti bakka Carrawali kana. Obsa takka raabata obsa waa dubbachuu qaba barreessaa jira jala kanatti. Lakki bari maasoo nama lamaa godhee mana kana keessa No akkasii miti kaa. Obsa. haasa nama lamaati miti haasa kanatti waa tokko dubbadhaa isin hin jeebaran. Chala. mee caalaa nuureedha kutakka obsi Chala nuree wala qaba jiru. Carrawali kana yaanu please bana maal. woomata kaan dubbadha amma dhaggeeffadha laalo bileeyyan gabaa garteemma isin keessan tana ani keessan jiru gabaan akkana akkan dhufne kana duraahuun waan kana dubbadheetiin ture irra hedduun keessa murtii guutuu irratti Hamzaan dhugaa qabatee irra duulu jiraates irra hedduun keessa waan murtii guutuu irratti irra duultaniif anniin beeku. Tolchee bareecheetiin maalummaa keessaniis eenyummaa keessaniis akkamitti irra duulu jirtan maaliif irra duulu jirtanii wanni godhee garuu hanga xurii qeensa jalaa hanga uraa lilmeedhaa takka waa isin hin finnees I know niin beeka tolchee bareecheetiin beeka.